Eeyyoo kabajamtoota daawwattoota FIFA Touch an Saadam Jamaal jedhama. Eeyyoo akkuma beekamu hadhaa piroofaayilii keenya tiiktookidhaa fi kan yuutuubii akkamii walirratti hineennaan namni achiin galee sabiskiraayibii yookaan fooloowarii ittiin daneeffachuu dandeenya jennee turre. Eeyyoo walirratti hiinaa akkaataa itti walirratti hiinu tokko tokkoon deemnee wajjiniin kan ilaalu ta'a. Viidiyoo keenya guutuu hordofaa sirna siraataan ilaalaa kan adeemsi itti baramu viidiyoo tokko tokkoon yoo ilaalanidha. Gara viidiyoo keenyaatti haa dabarru. Akkuma kanaa tiiktookii keenya keessa illee akka kana piroofaayilii keenya baasee nu agarsiisuudha kan barbaadame. Ishii amma immoo akkaataa tokko jennee keessa ittiin seennu wal agarsiisna. Asiin gajjallaa kanatti biroowarsii ofii keessanii itti buutu si'a tokkoof achiin immoo akkaawuntii kan biraa haaraa banannaa. Akkaawuntii keessan isa duraa kanarratti yoo hidhuu barbaaddanis isin hidhuu dandeessu. Ani immoo kan biraa haaraa tokko banee isinitti agarsiisa. Yoo googilee connect google kan jedhu irratti si'a tokkoof ni cuqaasna. Connect google irra si'a tokko ala cuqaafne akka kanatti nu baasa. Faayilii keenya hundaayyuu isin kan mataa keessanii kan barbaaddan irra kaa'uu dandeessu. Eeyyee kanaan booddee akkaataatti akkaawuntii kana connect goonuu nutti agarsiisaa jira. Hamma baraa fi ji'aa fi sa'aatiitti connect goonee nu gaafata. Bara 1999 irra kaa'eera. Guyyaa 26 irra kaa'eera. Isin kan keessan kan mataa keessan irra kaawwadha. Next kan gara olii kanatti argamuttiin si'a tokko cuqaasa. Eeyyee sarchi nuuf gochuu jira. Kanaan booddee immoo maqaa keenya guunnaa. Asitti immoo maqaa keenyattiin maqaa piroofaayila kanattiin banachuu barbaanne guunnaa. Maqaa koo FIFA Touch jedheen guutaa. Isin keessan guutuu. Achiin connect jennee jala kanatti isinitti mul'ata jedheen yaada. Connect kan jettu kanarratti si'a tokkoof ni cuqaafnu. Connect jennee ala cuqaafnu TikTok jedhee nuuf daaku akka kana keessa nu seensisuudhaan piroofaayila keenya isa haaraa kanaan wal baraa jedha. Eeyyee akka kanatti amma piroofaayila keenya ala bannee kaa'anne deebinee immoo piroofaayila keenya keessa seenuudhaan ala ilaallu. Eeyyee akka kanatti piroofaayilii haaraa kan ta'e bananneerra. Edit kan jettu si'a tokkoof gara olii kanarratti ni argamti jedheen yaada. Eeyyoo edit kan jettu kanarratti si'a tokkoof nu cuqaafna. Edit kan jettu irratti si'a tokkoof cuqaafnee ala kaane. Edit irraa ala cuqaafnee keessoo nu seensisa. Asitti immoo YouTube akkaawuntiidhaa fi Instagram akkaawuntii jedhee jira. Kan YouTube jedhu irratti si'a tokkoof nu cuqaafna. YouTube keenya keessa yennuu sarchii godhee nu seensisutti nu argisiisu jira. Sarchii godhaa gara yuutuubii keenya irratti nu geessuudhaaf faayilaa yuutuubii keenyaatiin walitti hiinee akka keessaa baanuuf nu gargaaruudhaaf gara sanatti nu geessuuf jira. Sarchii gochee jira. Sarchii godhee gara yuutuubii keenyaatti nu geessuudhaaf asitti immoo iimeelii keenya nuti yuutuubii ittiin banannee nu agarsiisaa jira. Nuti immoo iimeelii keenya kan ittiin connect gochuu barbaanne irratti si'a tokko nu cuqaafna. Kan koorratti cuqaasee asiin kan mataa keessan irratti cuqaasuu dandeessu. Eeyyoo nu barbaadaa jira. Karaa tiiktookii keenyaatiin geessee wal nu qunnamsiisuudhaaf barbaadaa jira. Sarchii godhee nu barbaadee akkana fixee lafa immoo maqaa keenya kan ittiin connect goone iimeelii keenya yookaan maqaa keenya akkana fidee nu baasuudhaan karaa tiiktookii keenyaatti nu geessa. Egaa akkana nuun jedhee kennu immoo ol harkisuun si'a tokko allahu isa jedhe irratti kilik goona. Allahu irratti kilik goone akkana keessatti nu deebisuudhaan connect nu gochuudhaan sarchi nuuf godhaa jira. Kabajamtoota daawwattoota FIFA Touch an Saadam jedhama.
Egaa akkuma beektan kunoo connect godhee nuuf fixeera. Amma profaayilii keenyaa fi yuutuubii keenyaa fi tiiktookii keenya walitti hidhannee jirra. Yoo xumurree jirra. Viidiyoo itti aanu viidiyoo addaatiin kan kutaa sadaffaatiin kan itti aanu ta'a. Isa qabannee hamma walitti dhiyaanutti viidiyoo keenya ilaalaa kan nu wajjin subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbataa nu gargaaraa nu wajjin jirraa siin jedha. Yaada qabdanuun koomentii keenya gara keessootti nu beeksisaa.